Deemtu nagalaa fuudhee mamma dhugaa rabbi dubbachuudhaaf eessumni isii nagalaa fuudhee yoo fadhe na hidhee yoo fadhe akka fadhe na godhe nam fuudhu kam jechuun namantu waan wal suuziyyee an dhugaa rabbi dubbachuudhaaf inni amanuu hin danda'u hin deemnu si akkam jechuudha bakka namantu ani waan biraatti si ofa maali biya amma keenyaaf hordoftoota keenya suuzii micoona kamti kas taatee jeeti namni viidiyoo keenya buusee itti geessita suun isin bittisan kanaafuu waan inni yaadan beenu gaanuti okay waan inni yaadan beenu ani sanadha dhaabbadhee waan biraa yaade jechuudha. Akkam jirtan hordoftoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo akkam nagee qabdeen fayyaa keessanii jirtu galata rabbii as keenya jirra arrammoo suuziin ay akkuma an akkam jirtan nagee fayyaa jetti suuziin ulaa bantee kam waaw suuz oh akkuma akkana jetti ulaa bantee olsan digibbi kararan jira hordoftoota keenya oh yesuuziye hot fayyaadha ayyaanuma kaameraa ol qabatee suuziin dhufuuf deemti manaa min jee dubbachuu qe'ee Otorbu. Osoo ni ajaan waan inni sidira dubbachuu qe'ee jira. Bakka anu waan dubbachuu qe'ee dhiisuu hordoftoota numaan dubbadhe isin dhuftus. Waan summa siiti dawwalee maal jenni beektaa? Kana dura ummaa siiti maal jenni? Niin dubbadha waan dubbachuu qe'ee ilaaleen. Karaan maali qoy? Niin dubba wallaahi sooni silaati dhufuu baatte dubbachuu kan keematu dhuftus numaan dubbadha. Hordoftoota keenya sumni si maal jenni beektanii? Isin ma biyyaalaatis carraa eeggatu jirtii mi kaa ganaadha turni turaa carraan biyyaalaa suni ganaadha baatii 8 moo kana inni turaa wajjaaniin beeku goranii akkasuma kamisa warri wanta barakkam dafanii laaffisanii hin fixan beektaa okay walumaa galatti hordoftoota keenya ammaan tana keessatti eessumni si maal jee dawwalee siilfarreenis finfinnee kottaadha beessa maali beessan naa beessisan je beessa tokko dirjitii isaatiif beessan naa daleedanii animma bilbilaan isa hin deemnu hin deemtu nagalaa fuudhu deema amma dhugaa rabbi dubbachuudhaaf eessumni isii nagalaa fuudhu deema yoo fadhe na hidhee yoo fadhe akka fadhe na godhe nam fuudhu kam jechuun namantu waan wal suuziyyee an dhugaa rabbi dubbachuudhaaf inni amanuu hin danda'u hin deemnu si akkam jechuudha bakka namantu ani waan biraatti si ofa maali biya amma keenyaaf hordoftoota keenya suuzii micoona kamti kas taatee jeeti namni viidiyoo keenya buusee itti geessita suun isin bittisan kanaafuu waan inni yaadan beenu gaanuti okay waan inni yaadan beenu ani sanadha dhaabbadhee waan biraa yaade jechuudha waan biraa yaade hin turenis maal yaade tan woomaan siin jeessan dura hordoftoota keenya dalagaallee taraa dhuunfaa keenya eegaluuf yaala isii wajjin san duratti hin deemnu hin jenne nuti finfinnee isin deemnu hin jenne. Achumaanis barnootiif illee gargaarsa nuti hamaan jetteessa. Ol kaanee itti dubbannuusa ol kaanee dubbannaa teenyee dubbachuurra yoo ol kaanee dubbannee irra baalee ilaalaa. Akkam jirtan ashamaa harka fuunee akkam jirtan nagee keessasni hordoftoota keenya qaali nuti galata rabbi gaa alhamdulillah nagee qabna nu arallee ollee farreebra asgeenye anilleen akkam jirtan hordoftoota keenya ashamaa harka fuunee akkam isin nagaa qabdanii fayyaa qabdanii jaalatamtoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo baay'ee isin jaalanna hedduu wallahi isinilleen baay'ee nu jajjabeessaa jirtanii naafisustiyyaa arrammoo waan addaa takka qaban isiniif waan addaa anaatti maraabbadha anaatti ma farree ati godina hunda keessa deemuu dandeessu ni hartaa dadhabduudha anaa gurraacha jabaa kana anaatti hima dhaabbadhu naasi hima amma hordoftoota anaatti isin asuga anaatti arramtana yaada bareeda haariya yaada aleemaniin isin zaha yaada bareedu isiniif hin dhufne enna maal seet yaadni maal seetan yaani mal yaani arrantana hordoftoota keenya illee gammachiisuudhaaf as bira dhaabbachuu jira maal seeta farree si akkuma haasawinitti anaatutti hima garuu ati usaayaa maal seeta ati laaftu dhabarsi jammar godina hararin bakka ati dura dhaaf naannoo harar kanaaf malee godina arsii wallagga abshir ni dayna abshir shaashaman hunda deemu dandeessu baaleen ni dhufa eesan dhagahina godina oromiyaa hunda keessa bikka jirtan hundi keessanuu
amma warri Oromiyaa keessa jirtu hundi keessanii Taranis kanatu haswaa Fariyyus garbii kee carraa kana itti fayyadamaa sinin janna carraan sun maali warri jettanii carraan maal seetan carraa biriida aalii jechuun warri biyya alaa jirtan akkasumattis warri biyya keessa jirtanis firiindii keessan nama jaalatan akkatti gammachiistan warra keessan fira keessan ummaa teessan jaalala isiidhaaf akkatti agarsiistan sarpiraayis adda addaa godhuu dalagaa akkasii naaffarree kiyya wajji eegallee jirra nutiifis gaa akkasumatti akka gargaarsaa laaltanii jechuun gargaarsa giseen isiniin jiru nuti amma dalagaa kana eegallee jirra dalagaa kana nu daleessistanii gaa nama jaalatan biratti nama bakka maalan isin nama bikka guddaa qabdan nama bikka guddaan qaba jettaniif akka biran ergitanii akkasitti isinii gammachiisunu warri feetan viidiyoodhaan bifa isin hin beekneen sapiraayisii addaa qopheessitaniif isinis nuti bikka isin jettan hundatti ni argamna isinii wajjin jirra jechuudha. Asumaanuu piroomooshinaa warra dalagachuu barbaadan gama tiktookiitiinis toora hordoftoota 500 qabna. Piroomooshinota garaagaraa warri barbaadan gama tiktookii feesbuuk peejiinis gama hordoftoota 200 akkasii qabna. Asiinis gama yuutuubiinis ajaa'iba tiktookanis gama feesbuukaanis gama feetanitti piroomooshinaa warri daleessuu barbaadan qunnamuu dandeessanii akkasumattis warra sapiraayiz dubbitan hin irraanfatina asirra naa qaba keessatti wallahi nama wal jaalatu faa wal jaalatanii hawlole faa walitti araarsinaa sapiraayiz goonee akkam bakka jechuun isinummaan bichaa isin bikka isin nuun jettanitti biyya fareema hin taane farree bikka fadhi iddoo fadhi maan taane nuti reedii taane jira maan taane mudhee jira dalagaalaaf kaanee jira biyya keessas deddeemuudhaaf biyya hundarra deddeemuudhaaf deddeemne isiniif bakka ni jiraami hordoftoota keenya fakkeenyaaf wallahi namni haadha abbaa isaa sapiraayisii qopheessite bifa inni quban qabne maal seetanii beekta ammaan tana sapiraayizii warri godhu ni jira nu malee namni biraa ni jira garuu akka keenyaatti biyyarra deddeemanii sapiraayiz godhutti hin jiranii nuti immoo biyya feetan baadiyyaa feetan yoo ta'e jechuun warra keessa warra gammachiisu barbaadan akkasumattis biyya alaa teessanii gaas warra keessan warri yaaddan waan feetan waan fedhan hagana garree iddoo feetanitti isin bira jirraa isin cinaa jirraa warra keessan gammachiisuudhaaf jaalallee keessan gammachiisuuf ummaa teessan abbaa keessan akkasumattis gaa firoowwan keessan gammachiisuudhaaf isin cinaa jirraa isin hin janna wanni fedhan immoo hin dhufne nuti isinuma cinaa jirraa gaa warra akkasitti nu daleessisuu feetan cinaa dhaabbadhaa isin hin janna garuu asii fakkeenyaaf asii arsii fa'aa baalee fa'aa Hey, marrakoo Boorana farra. Marrakoo qabu farra Asi ammati osoo karaa kana makiinaa keessatti dadhabdee raafta faadha akkam taatame. Kana dhaggeeffatu. Namni diimaa laafaadha. Na dhaggeeffatu nama hordoftoota gammachiisuudhaaf agarteemi bikka fadheemaa hin taane ni seena jaalala kiyyaaf illee wareegama guddaa kan kafaluu ni beeytaniimi. Isinifillee nama hundaaf akkasii nama jaalala qabu tokko godina Harargee ba'aa keessa bikka feeta kadheetuun hin beeka Harargee litaallee kadheetuun hin beeka garuu bikka fadammaa hin taane ani ilaal gooda jinni waan taane astee hoo Dubaay hoo yoo jettanu Dubaay ni nufa achillee taasifama ni namee suusiin gaafa ni galaalaafatte silaa'u namoonni adda addaa bifa addaatiin nama isaa gammachiisu fadhu nama hedduu jira akkamitti abbaa kiyya kana yookaan harmee kiyya kana akkamitti naaf gammachiisanii jedhanii amma warri namni biyya araba dhalaaleen biyya araba jirtu faa warri isaanii akkam akkaan jaalatan akkaan an ummaati jaaladhu hin beekami jaalala guddaa qaban bikka guddaa qabaniif akkasumattis gammachiisuu inni barbaadanii hundinuu innaa garuu maaliin beekte nama amananii fi nama dhugaadhaan akkas takkiinis biyya isaan baadiyyaa nama hin dhaynu waan jaaniif namni biraa nuti immoo bikka feetanitti namoonni garii nama fakkeenyaaf baadiyyaan dhaynu fagoodhaa si jedhanii sapiraayisii nama fakkannaniif ifirra fa'aa ijoollee meeqa akkasitti dabarsan nuti immoo warra baadiyyaa fedhe baadiyyaa gaxarii feeti maan taane dhayne warra addaatiin gammachiisu paraayisii isin nutti kannitaniif yookaan kennaa isin nama saniif qopheessitan nuti kaameeraa keenya qopheeffannee akka isaan hin beeknetti
firoottan keessan irraa nama tokko fa'aa hojii yookaan nama tokkoo fi lama nama ganda saniitii fa'aa hojii wal quunnamsiisanii nuti daayirektii dhayneetuma sapiraayisii goonee fi kaameraa isiniif waraabnee shaashambaa goonee shaashambaa fa'aa goonee jechuudha. Viidiyoolee kana gammachiisna. Ammaan tan naafsiisan xiyyaa kan eegalee jirra. Yeroo dhiyoo keessatti namooti ammaan tanaa akkana jennee dubbannaan aboo akkas taanaan farree dura mee kunoo kanuma biyya keessaatti beekaa kan biyya alaatti miti warra biyya keessaatti ijoolluma takka fa'aadhaatu ta'u teenya kanatti osoo akabaa godhu jirru aboo kunoo anuu kanatti biyya biraa jiran miinni goota akka dhugaatti munaaman nama tokko jira jaanii dawwalanii fa'aa gaafatanii waan akkanaa godhuu ni feeta sapiraayisii minaamin jaanii haasawanii isiniif goonaa jennee ni jirra garuutu carraa kana wallahi carraa ajaa'ibaati. Carraa ajaa'ibaati. Qabnee jirra. Biyya keessan keessatti dhaynee warra keessan gammachiisuudhaaf isin cinaa jirra nama akkaan jaalatan nama akkaan feetan akkanii fi isin hunda keessa akka jiru niin beeka innaa warra keessan gammachiisu warri barbaadan naafi farreen kiyya mudhii hidhannee kaanee jirra dalagaadhaaf akkasumatti gizee dalagaa kana nu kannita nuutiifillee gargaarsa guddaa nu taha maaliif dalagaa keenya kana nu jajjabeessanii kanama viidiyoo gizee waraabnee gadhiisnee nama dilabra nu dhaqa. Namni illee akkasatti magaalaan nu baratti jechuudha hedduu malee. Maaliif biyya teessinis dhayneeti gizee biyya isinitti argitan sanirraas viidiyoos waraabannee biyya sanis gizee gadhiisne jaalatamtoota warra biyya sanii hunda ta'uu barbaanna. Bakka hunda bakka magaalaa hunda dhaynee laalshaa shampaa isin goona. Abshir nuti abdii godhaa isin jannaa nuti tamaamana waa hunda tamaaman isiniif goona warra keessan akkasuma likkittii gammachiisnee jechuudha akka isin yaaddan ol godhuudhaaf yaada qabna. Farree ani garuu maaliin asirratti gaafii qabani beektaa akkamitti isin amannaa akkamitti namni takka kan ijaa shakkiin sammuu keessa dhufa deebisaniif ni qabda. No sun yaarii kun jechuun. Itu warra social mediaatiin waan hin taanee fi wanta hin fakkaannurra hin hojjennuusi. Akkas maqaa keenyaaf illee gaarii gannaa nuti fakkeenyaaf asirratti beekamtii guddaa qabna gara feesbuukaatii fi gabaa tiiktokaatiin beekamtii guddaa qabna amma yuutuubii dhiyoo kana dhufne malee tiiktooka kunoo kuma ni agartanii 990 maal qabna 500 fi jechuudha. 500 deemna miliyoona dhihoo tana yeroo gabaabaa keessatti 500 galleega waan kabajnu taha. Kuma dibashanan kana ga iroonyi tu surprise godha. Oh my god. Surprise godha kawan ko. Kuma dibashan kayni ya ma TikTok kuma dibashan senu biana. Oh khunilen fa shashan baka gona abdin kaba waga darada gone fu wada ma gone fu wa fifine gone fu ba borna di bakka godinoota oromiyaa garagaraa bikkenni nuti keessatti koongiraa keenya goonan biyya dheena keessatti akkuma imala irra jirutti yoo kuma dhibba shan seenne biyyuma dheena sanitti wanta irra jirru goonanti. Akkas. Kuni waan afa qabu miti. Innaa dammoo farreeqiyyaa ammaan tana warri koomenti irratti maaliin arkanii beektaa afarree si gargaara suuzii fuudhii minaan jiran warri nu gargaaru feetan nuti waan biraatiin nu cina maallaqaan akka nu gargaartan osoo hin dalagaa eegallee jira dalagaa mataa keenya kanumaan nu jajjabeessaa isin jenna warra saahiboota keessanii fi nuti maallaqaan nu gargaaru sin barbaannu saahiboota keessanii fi geelota keessan warra isaanii gammachiisuu fedhu warra jaalallee isaanii gammachiisu sarpiraayiz godhuu fedhu nu bira akka argamu sheer gootanii akka ummata biratti akka gahu yoo nu gootanullee waan guddaa akka nu gootan jechuudha. Bakka nu gargaarsa keenya nuti. Wallahi kanuma gargaarsa keenya nuti. Maallaqaa fi qarshii dalagaa meeqalla kana dalagaa keenya akka nu jajjabeessan akka nu cinaa dhaabbattan abdii guddaan isinirraa qaba hordoftoota keenya qaalii isin qaaliidha isin kabajamtoota hedduu malee isin jaaladha hedduu malee na kabajanii rabbii isinaa kabaju rabbii waan feetan niyaa keessan isin hundiinu wallahi ani waan hin joon beeku hedduu malee na cinaa dhaabbattanii hedduu malee rabbii waan guddaa bikka guddaa waan niyyattan isin hundaaf rabbii isiniif haa godhu ani waan biraa kaniin isin hin jiru bakka rabbii yaadaa muraada keessan asinii guutu ani waan biraatiin illee osoo hin qarshiin kana gargaartan minaan osoo hin ta'in farreen keenya akka wal fuunuuf du'aa nu godhu jirtan du'aa idaan jabaattanii dalagaa keenya kana akka nu cinaa dhaabbattan qofaan barbaadan isin hundiinu bikka jirtan warri biyya keessaatis warra biyya alaa keessa jirtanis isin hundiin waan niyyattan rabbi isiniif haa godhu hedduu malee isin jaalanna hedduu malee isin kabajna
rabbi yaada muraada keessan isiniif haa guutu isiniin jaha hedduu malee isin jaaladha hordoftoota keenya. Qaqqaalee kabajamu. Waan inni isiniin jiru wallaalee jira maaliif hedduu malee na kabajani akkana kabajanitti rabbi isin haa kabaju isin hundaa'u akkana jaalattan isinillee nama jaalallee akka xiyyaa nama dhugaa isiniif haa kennu isin hundiin bikka jirtan rabbiin gaa jaalala keenya kana laalee jiruu bareedduu akka jiraannuuf dalagaa mataa keenyatti illee kun ammaan tana haa jennee arra isin dura dhaabbanni eegallee jirra dalagaa kana bikka guddaa akka geenyu rabbii khairatti abdii guddaan qaba hedduu malee isin jaaladha hordoftoonni akkana jala dhaabbatan abdii qabna abshir farree rabbii wajjin kunoo ara amma dawwalanii nu wanna jiru tahanii amma hordoftoota keenya walumaa galattu dhugaa rabbi dubbachuudhaaf namni wallahi carraa akkanaa kana namoota hedduutu hawwaa jira aayidiyaa kana ittuma yaanniti bigaa waan uummanni keenya nuti gammaan tana sooshaal miidiyaa kanarratti erga wal barree erga sirraa hojjiraanne wooma asii hojii walitti nu hedduu dalagaa teenyaas tanuma godhu qabneeti amma hojiif lafaa kaanee jirra kanaafuu warroonni biyya feetanitti bikka feetanitti nuqunnamtanii ammas beeksisoota adda addaa warri barbaaddan meeshaalee garaagaraa bakka gara tiktookiitii fi gara feesbuukaatii fi yuutuubii keenya kanallee gara yuutuubaatii illee isiniif beeksisuu dandeenya. Promotion adda addaa isiniif hojjechuu dandeenya. Dirjitii adda addaa warri qabdan nuqunnamuu dandeessanii. Ammoo warra waan akkasii beeksifachuu fadhu warri beektan warri hin qabne warra waan akkasii beeksifachuu fadhu jechuudha dirjitii adda addaa warra waan beeksifachuu fadhu nu akka nu qunnaman godhuu dandeessan ammoo lakkoofsa keenya kana haazira isin keenya kanaan nu qunnamuu dandeessan duwwaa 994 duwwaa 80 duwwaa 6 lakkoofsa kanaan nu argachuu dandeessu isin jenna isin gammachiisuudhaaf dhaabbanna Saadi demi afur online irra jirra gara WhatsApp fi gara Telegramaatiin qunnamuu dandeessan jechuudha. Okay, hordoftoota keenya. Hedduu malee isin jaalanna hedduu malee isin kabajna isin jaalatamtoota warra channel kana faarii taatan subscribe godhuun raanfatinaan isin jaa hedduun isin jaaladha. Anilleen si qofa miti. Atillee naa hedduu malee isin jaaladha. Inni naafin gaammas. Isaan qofa giseen ay nama dira kan bikata kan nungata isaan hundaa'u isinin jaaladha isinin kabaja hordoftoota keenya subscribe godhu hin irraanfatina warra channel kana bisaaree taatan subscribe godhaa like isin illee godhaa share illee godhaa video kana nama hunda biraan akka geessan abdii irraa qabna garuu lakkoofsa ittiin qunnamtan gara WhatsApp gara Telegramaatiin qunnamtan irra deebi'ee duwwaa 994 duwwaa 8 duwwaa 6 irratti nuqunnamuu dandeessanii kanaafuu nagaan nuuf tura baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa bye bye. Akuman ani yaadee.